daawwattoota keenya kabajamoo OMN Kaayiroo turraa oduu isiniif qabna oduu arraatii waliin ani Faayiza Iliyaasi. Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii keessatti gootonni Oromoo uummata Oromoo irraa diina qolachaa jiran Abdii Mahadii fi Ibrahim Balleessoo wareegamaniiti jiran. Gootonni kun duula liyyuu poolisiin uummata naannoo sanaa irratti godhaa turan dura dhaabbachaati turan. Loltoonni agaazii uummata keenya maqaa labsii hatattamaatiin golaa turanis dura dhaabbatanii lolaati turan. Loluma san irrattis wareegamaniiti jiran. Uummata Oromoo irratti hidhaa fi dararaan akkuma itti fufetti jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boolloo keessatti kanaan dura namoota hedduu hidhuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa warreen hidhaman keessaa maqaa isaanii Barsiisaa Girmaa Caalaa bara dabre dararaa hedduun booda kan gadi lakkifaman. Shibbiruu Bayyanaa hojjetaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa sanii kan tahanii fi hiriira guddaa adoolessaa irrattis mana hidhaa xollaa'ee kan turan. Barsiisaa Abbabaa Hangaasaa Piripaaraatoorii Tullu Boolloo irra kan barsiisaa turan. Dr. Sanyii Iddoosaa hospitaala Tullu Boolloo irraa. Akkasumas Daanyee Boonsaa hojii dhuunfaa Addunyaa Urgeessaa qotee bulaa namoonni kunniin mana isaanii irraa agaajiidhaan ukkaanfamanii fuudhamaniiti jiran. Iddoon isaan itti ukkaanfamanis hanga ammaa hin beekamne. Godina addaa naannawaa Finfinneetti kan argamtu waldaa kiristaanaatti uummata nagaan waaqeffataa ture Komaandi Poostiin manatti itti seentee reebichaa fi hidhaan waltajjii adda facaasuun jiraattonni himaniiti jiran. Magaaluma tana keessatti badii tokko malee hawaasa hidhuunis itti fufeeti jira. Usmaan Abdulatiif waan qindeesse qaba. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu keessatti waldaa kiristaana Oromoo hawaasni nagaan itti waaqeffataa jiru Komaandi Poostiin itti seentee waltajjii facaaftee warra achitti waaqeffataa ture hidhuu fi waldee san dhiitanii cufuu jiraataan magaalaa sunii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Magaalaa Burraayyuutti yeroo darbe mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa lammaffaa fuulduratti waldaa kiristaanaa takka jirti. Ishii uummata nagaa waaqeffataa turanii guyyaa saafaa itti ba'anii warri gandaa fi hojjettoonni isaanii ergamtoonni itti ba'anii walitti diiganii mana isaan keessatti waaqeffataa turanis diiganii warra achi keessaa sagadaa turan immoo mana hidhaatti guuranii turanii. Magaaluma tanatti wayita barattoonni sadarkaa lammaffaa qormaata fixanitti hidhamuu Dr. Maraaraatiin wal qabsiisanii wayita barattoonni hiriira gaggeessan waraanni marsee hamma tokko akka gorsaa fakkeessanii Dr. Maraaraan seera cabsee humna shororkeessitoota alaatii waliin wal qunnamu taachaa tanaaf hiine jechuudhaan olola dharaatiin barattoota fudhachiisuu yaalanis barattoonni rinciicanii gorsa isaaniitiif akka hin luuccawin namni kuni akkana jechuudhaan himan. Dabalataan ammoo jimaataa dhingaddaa barattoonni sadarkaa lammaffaa Burraayyuu qormaata irra turanii isa booddee haala isaanii qormaata irra turanii yeroo qormaata turanii qoramanii ba'anii booddee barattoonni mormii dhageessisuuf jedhanii waan shakkaniif barattoota itti marsanii jaraan poolisootaan eegsisaa turanii. Isaa booddee anillee siisterii isaan keessaa qaba. Siisterii kiyyateefi barattoota walitti qabanii Dr. Mararaa kan nuti himee fi sababiin qaamilee siyaasaa shororkeessitoota biyya alaa jiran wajjin konnekshinii qabuu fi jedhanii poolisiin Oromiyaa keessaa tokko akkasitti akka isaanitti himee fi deebisee isaanillee dhimma akkasii keessa akka isaan hin galle akka gorsuu yaaleedha akka seenatti himte. Magaaluma tanatti uummataan bishaan isiniif galchina jechuudhaan sarara tokkoof ja'anii nama tokkorraa birrii 5,000 guuraa jiraachuun beekame. Dirqama itti tahee namni boombaa kana akka isaan ja'anitti galfates kan bishaan harkachaa hin jirre tahuu jiraattonni dubbatan. Kanarraa kan hafee magaalaa Burraayyuu keessa hidhaan bakka adda addaatti cimtee itti fuftee jiraachuu wayita dhageenyu sababni hidhaa tana uume maali jennee jiraattota gaafannee deebii akkana jettu arganne. Jarri maali waan tokkollee badii hin dalamne bar
akka tasaa kan isaan dhaqanii guyyaa sanbata guddaa irraa miti malee utuu isaan sagadaa jiraniiti kan isaan itti cabsanii itti seenanii dhaqanii itti seenanii waldichi kan afaan Oromooti uummata achi keessa jiru marti isaallee Oromoodhaa deebisee afaan Oromootiin kan isaan waaqeffatan. Kanarraan kanas waa'ee dhimma isaan yaadan wajjin kan wal qabate hin jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti hojjettoonni mootummaa fi barsiisonni kolleejjii Rift Vaalii hidhamaa jiraachuun gabaafameeti jira. Barsiisonni yuunivarsiitii Rift Vaalii kan tahan Dr. Baraarsaa Tibbaa dabalatee hanga ammaatti hojjettoonni mootummaa 20 ol ta'an hidhamuu isaanii jiraattonni OMN'tti himan dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo bulchiinsa koomaand poostii labsii yeroo muddamsaa wayyaanee kanaan akkuma Oromiyaa bakkeewwan biroo sababa Oromoo ta'aniif qofa nagaan manaa bahanii galuu dadhabuu isaanii dubbatu. Jiruun nutti hadhaa'ee bakka dhaqnu dhabnee galgalaa ganama yaaddoon gadadamaa jiraachaa jirra jedhan. Hidhaa fi dararaan hammaateera. Hidhaan kun irra caalaa hojjettoota mootummaa fi barsiisota dhaabbilee barnootaa olaanaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e illee dargaggoota umurii gadi aanaarraa hanga manguddoo umurii waggaa 65tti kan hammatedha. Manguddoota uummata naannoo biratti kabaja guddaa qabanii fi umurii waggaa 65 ta'an Haajii Aliyyi badii tokko malee qabamanii hidhamanii hiraarfamaa jiran jedhan. Jiraataan magaalaa Ciroo tokko akka nuuf ibsetti yuunivarsiitii kolleejjii Rift Vaalii keessaa hayyoonni Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhamaa jirani. Isaan keessaas Dr. Baraarsaa Tibbaa keessatti argamu. Dr. Baraarsaan barsiisaa fi itti gaafatamaa muummee barnootaa eegumsa fayyaa beelladootaati. Kana birattis miseensa paartii Koongiresii Federaalistii Oromooti. Filannoo kijibaa wayita dabree gaggeeffamee mootummichi 100% mo'achuusaa dharaan labsate irratti paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo bakka bu'uun aanaa qunniitti hayyuu dorgomaa turanidha. Wayita amma hojii barsiisummaa isaanii irraa ukkaanfamanii hidhamanii hiraarfamaa jiran. Miseensa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo fi Oromoo ta'uu isaanii qofaatu isaan hiisise malee badiin dalagan akka hin jirre kan jiraattonni magaalaa Ciroo dubbataa jiran. Magaalaa Ciroo keessatti namni 20 qabamee ture al tokkotti kaabinoota wajjin iddoo tokko qabanii hidhanii turanii isaan wajjin bakka lafa qabame san keessa namni ammasiin dileetti nama dileetti aamatti jedhamu jira hojjetaa mootummaa kan biraati. Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Naannoo kanatti immoo fakkeenyaaf iddoo qabanii jiru. Iddoo kanatti bakka jiru kanatti Oromoo taatee maqaa ta'e tokko jiru Oromoo ta'uudhaaf yakkamaadha yeroo ammaa kana. Akkuma Dr. Baraarsaa guutummaa Oromiyaa keessatti wayita ammaa miseensonnii fi deeggartoonni paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo jumlaadhaan hidhamanii hiraarfamaa jirani. Kanneen lubbuu isaanii dhabanis hedduudha. Kan biraan hafnaan dura ta'an paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa kamisa dabree 30 bara 2016 imala isaanii gara Awurooppaatti taasisan xumuratanii wayita gara biyyaatti deebi'an qabamanii hidhamuu isaanii aangawoonni mootummaa Ameerikaa fi Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa cimsanii balaaleffachuun hatattamaan akka gadi lakkifaman gaafataniiru. Aangawoonni Ameerikaa akka jedhanitti himannaan Profeesar Mararaa irratti dhiyaatee jiru fudhatama akka hin qabnee fi yoo xiqqaatee waggoota 20 darbaniif bareechanii akka Profeesariin beekan ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas cimsee akka akeekkachiisetti mootummaan kun rakkoo jiru furuuf gara waltajjii mariitti akka dhufu eegna malee hidhaa hoogganaa paartii kanaa miti jedheera. Tarkaanfii itti aanu fudhachuudhaafis gamtaan Awurooppaa irratti hojjetaa akka jiru karaa dubbii himtuu koomishinichaatiin jimaata dabree beeksiseera. Godina Arsii aanaa Jajuu keessatti miseensota Koongiresii Federaalistii Oromootii fi hawaasa keessa deemanii namoota barbaadan hidhaa jiraachuun beekame. Aanuma tana keessatti kiniin hin beekamne hawaasa dirqisiisanii liqimsiisaa jiraachuun hibatame. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif.
Godina Arsii aanaa jajuu gandoota gammoojjiitti miseensota Koongiresii Federaalistii Oromootii fi namoota sochii hawaasaatiif sababa tahan ja'anii yaadan hidhaa jiraachuun beekame. Amma duraas aanuma kanarraa namoota 300 ol guuranii achi buuteen isaanii dhabamuu fi yeroo ammaan tanaa manguddoota gorfatanii joollee barbaadan karaa manguddootiin ifa harkatti galfachuuf akka buxaalaa jiran jiraataan aanaa sanii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Arsii aanaa jajuu gandoota gammoojjii gandaalaa galleetti fi alaagaa dura jechuudha. Haalli jiru yeroo ammaa kana yaaddessaadha. Akkuma jiruun paartileen Koongiresii Federaalaa Oromoo fi hawaasa kanneen marsaa lammaffaa jedhanii bu'uuraa jiranii marsaa lammaffaa jedhanii bu'uuraa jiranii darba. Kanaan durallee karaa nama 300 jechuudhaan sanarraa kasaanii achi buusee jedhamee jiru. Inni lammaffaa immoo mootorri akka jiru bu'uuramee jira. Waliigalamuu rakkooleen jiru qoricha kiniin miseensaa jedhanii kiniin waan isaan beekamu uummata gidduu nyaachisaa jiru. Aanuma kanatti dhukkuba fuulduratti isinitti dhufu isinirraa ittisa jechuudhaan kiniina maalummaan isaa hin beekamne gandarra deemanii dirqiidhaan namoota liqimsiisaa akka jiranii fi namoonni kiniina kana liqimsan yaratanii dhukkubsatanii ciisaa akka jiran dubbatan. Kiniinni kan namu kun joollee amma lafaa kaatuu fi namoota gurguddaafis gos tokko kan namaa akka jiruu fi akkasuma dhiira caalaa shamarran kiniina kanaan miidhamaa jiraachuun beekame. Haalli gurguddaa biyyattii keessaa Arsii akkuma jiru. Arsii baati kanarratti xiyyeeffannoo guddaan kan jiru. Akkasuma ijoollee achi buuteedhaan jira ijoolleen jalqabaa qaban jechuudha. Maskaraan keessa qaban. Ijoolleen biyyattii jirtullee ijoolleen qaata maskaraan keessa fuudhamtee kartee makiinaa isheen hojjaatu achi fuudhamee achi buuteen karaa isaan jiran ijoolleen ooluu sitti ijoolleen achi jirtu ijoollee fedhatee bakka jirtu. Manguddoon naannawa sanii keessattuu Arsii bahaatti argaman joollee waraanni diinaa guuraa jiru tana akka ilmaan isaaniitti ilaalanii diina jalaa baraarsuu fi Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiran daran walitti dhihaatanii diinaaf wal saaxiluu irraa akka if birratan namni nuti dubbifne kuni dhaamsa sabboonummaa kana maayirattis dhaammatan. Abbaan qabeenyaa Oromoo beekamaan Haaji Baatii Wootiyyee kan jedhaman yeroo hajjii umraa irraa galan buufata xayyaaraa booletti kaleessa loltoota agaaziitiin ukkaanfamanii mana hidhaatti darbafamanii jiran. Kun kanaan ta'ee osuma jiruu godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti abbaan qabeenyaa Haaji Baatii akkuma abbootii qabeenyaa Oromoo biroo sababa Oromummaa isaaniitiif hidhamanitti innis Oromummaan isaa akka yakkaatti ilaalame mana hidhaatti darbamanii hiraarfamaa jiraachuun beekame. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Jiraataan magaalaa Shaashamannee tokko hidhamuu Haaji Baatii Wootiyyee ilaalchisee yaadanuuf kenneen abbaan qabeenyaa beekamaa kun nama uummata isaaniitiif dhimmanii fi rakkataa gargaaruurra kan darbee nama badii dalagan miti. Mootummaan kun kan ittiin yakkee mana hidhaatti isaan darbe Oromoo ta'anii qabeenya horuu isaaniitis jedha. Mootummaan kun Oromoonni qabeenya akka hin horanne akeeka qabu qabasii jedha. Ragaan qaban tokko illee hin jiru. Wanni argan tokko illee hin jiru. Wanni isaan yeroo isaan gargaaran maallaqa ofii baasanii gargaaranii kennan tokko illee wanni argan hin jiru. Wanni isaan yaadan ammoo Oromoo qabsoo uummata Oromoo kan itti guddachiisu. Dinagdee uummata Oromoo kan itti guddachiisu. Abbaan qabeenyaa dinagdeen uummata Oromoo gaddabsiisuuf malee wanni biraa hin yaadan. Abbootiin qabeenyaa Shaashamannee keessa hedduu jiru. Amaarri hin jira. Guraageen hin jira. Walaayitaan hin jira. Tokko fayyadaman hin jiru. Oromoo qofa fayyadaman. Oromoo qofa. Itti gaheedhaan Oromoo qofa. Namni hedduu akka jiran abbootii qabeenyaa ijoo wanni jedhamu makkalaa jedhamu. Abbootii amantaa ni jedhaman imaamota masjidaa. Imaamota masjidaa jedhaman biyya Shaashamannee imaamota masjidaa jedhaman suuratti. Imaamota badhaasuu jedhaman. Isaanii kanamaa. Kun ammoo ragaa qabaatanii osoo hin ta'in dinagdee uummata Oromoo itti hambisuudha. Dinagdee uummata yaasa isaanii akkasi. Garuu rabbiin hin jira. Akka isaan jedhan hin ta'an soorate waan rabbi jedhee ta'aa waan ta'eef akka isaan jedhan hin ta'u rabbitti hirkannaa miti rabbitti amannaa rabbiin eeggannaa waaqa abdannaa kan uumamu. Haaji Baatii Wootiyyeen Haajii umraaf gara Saawud Arabiyaa Makkaatti malanii wayita achii deebi'an odoo firoottan isaanii fi maatii isaaniin waliin argarre humnooti tikaa sirnichaatiin
buufata xiyyaara booleetti ukkaanfaman. Hanga ammaattis maatiin isaanii waan isaan keessa jiran hin beekani. Akka odeeffannoo dhufaa jirutti mana hidhaa Maa'ikalaawii keessatti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu akka hin oolle namni kun kan dubbatan. Sababinsaas abbootiin qabeenyaa Oromoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi naannoo ishiirraa qabaman marti isaanii Maa'ikalaawwitti hidhamanii hiraarfamaa jiru. Oromoonni magaalaa Shaashamannee fi naannawaa ishii hidhamuu abbootii qabeenyaa Oromoo kanaan wayita ammaa aarii guddaa keessa jiran. Hanga roorri isaan kun isaan irraa buqqa'utti qabsoo mirgaa taasisaa jiranis kan itti fufan ta'uu murteeffatanii jiranii jedha namni kun. Dhimmanni abbootii qabeenyaa hidhamaniifis wanni sodaatamee wanni duubatti deemanii hidhanii sodaa hidhaa sodaa namni mana bahuu dhabeessee mana ciisee walillee hin jiru. Garuu kun ammoo maaliif hidhamanii amma wanni Itoophiyaa keessa jiru maaliif hidhamanii maal galmeessanii hidhamanii akkamitti hidhamanii yeroo kam hidhamanii maal ta'anii wanni gaafiin kun jiru maal jedhaman tasuma wanni maaliif hidhaman jedhu jiru maaliif dhugaan wanni jiru maaliif hidhaman yeroo jedhamu yeroo dimokiraasiin Oromiyaa keessa jira yeroo dimokiraasiin Itoophiyaa keessa jira gaafiin kunuu awwal wajjin maaliif hidhaman gaafiin jedhamu yoo dimokiraasiin jiraate maaliif hidhaman jedhanii yaa'u dimokiraasii waan hin jirre justice, freedom, waan hin jirreef gaafiin gaafatamuu wanni gaafatamuu jiru maaliif ammoo mootummaan abbaa irreetii kan ittiin bulaa jiru mootummaa abbaa irree waan ta'eef gaafii gaafachuu gonkumaa hin danda'amu. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN kaarota irraa oduun isiniif qabnu kanuma fakkaataa qophiilee OMN kanneen hafan waliin turtii gaarii. daawwattoota keenya kabajamoo OMN kaayirootu irraa oduu isiniif qabna oduu arraatii waliin ani Faayisaa Iliyaasii. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii keessatti gootonni Oromoo uummata Oromoo irraa diina qolachaa jiran Abdii Mahadii fi Ibrahim Balleessoo wareegamaniiti jiran. Gootonni kun duula liyyuu poolisiin uummata naannoo sanaa irratti godhaa turan dura dhaabbachaati turan. Loltoonni agaazii uummata keenya maqaa labsii hatattamaatiin golaa turanis dura dhaabbatanii lolaati turan. Loluma san irrattis wareegamaniiti jiran. Uummata Oromoo irratti hidhaa fi dararaan akkuma itti fufetti jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boolloo keessatti kanaan dura namoota hedduu hidhuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa warreen hidhaman keessaa maqaa isaanii Barsiisaa Girmaa Caalaa bara dabre dararaa hedduun booda kan gadi lakkifaman. Shibbiruu Bayyanaa hojjetaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa sanii kan tahanii fi hiriira guddaa adoolessaa irrattis mana hidhaa xollaa'ee kan turan. Barsiisaa Abbabaa Hangaasaa Piripaaraatoorii Tullu Boolloo irra kan barsiisaa turan. Dr. Sanyii Iddoosaa hospitaala Tullu Boolloo irraa. Akkasumas Daanyee Boonsaa hojii dhuunfaa Addunyaa Urgeessaa qotee bulaa namoonni kunniin mana isaanii irraa agaajiidhaan ukkaanfamanii fuudhamaniiti jiran. Iddoon isaan itti ukkaanfamanis hanga ammaa hin beekamne. Godina addaa naannawaa Finfinneetti kan argamtu waldaa kiristaanaatti uummata nagaan waaqeffataa ture Komaandi Poostiin manatti itti seentee reebichaa fi hidhaan waltajjii adda facaasuun jiraattonni himaniiti jiran. Magaaluma tana keessatti badii tokko malee hawaasa hidhuunis itti fufeeti jira. Usmaan Abdulatiif waan qindeesse qaba. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu keessatti waldaa kiristaana Oromoo hawaasni nagaan itti waaqeffataa jiru
komaandi poostiin itti seentee waltajjii facaaftee warra achitti waaqeffataa ture hidhuu fi waldeessan dhiitanii cufuu jiraataan magaalaa sunii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Magaalaa Burraayyuutti yeroo darbe mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa lammaffaa fuulduratti waldaa kiristaanaa takka jirti. Ishii uummata nagaa waaqeffataa turanii guyyaa saafaa itti ba'anii warri gandaa fi hojjettoonni isaanii ergamtoonni itti ba'anii wajjitti diiganii mana isaan keessatti waaqeffataa turanis diiganii warra achi keessaa sagadaa turan immoo mana hidhaatti guuranii turanii. Magaaluma tanatti wayita barattoonni sadarkaa lammaffaa qormaata fixanitti hidhamuu Dr. Maraaraatiin wal qabsiisanii wayita barattoonni hiriira gaggeessan waraanni marsee hamma tokko akka gorsaa fakkeessanii Dr. Maraaraan seera cabsee humna shororkeessitoota alaatii waliin wal qunnamu taachaa tanaaf hiine jechuudhaan olola dharaatiin barattoota fudhachiisuu yaalanis barattoonni rinciicanii gorsa isaaniitiif akka hin luuccawin namni kuni akkana jechuudhaan himan. Dabalataan ammoo jimaataa dhingaddaa barattoonni sadarkaa lammaffaa Burraayyuu qormaata irra turanii isa booddee haala isaanii qormaata irra turanii yeroo qormaata turanii qoramanii ba'anii booddee barattoonni mormii dhageessisuuf jedhanii waan shakkaniif barattoota itti marsanii jaraan poolisootaan eegsisaa turanii. Isaa booddee aanillee siisterii isaan keessaa qaba. Siisterii kiyyateefi barattoota walitti qabanii Dr. Mararaa kan nuti himnee fi sababiin qaamilee siyaasaa shororkeessitoota biyya alaa jiran wajjin konnekshinii qabuu fi jedhanii poolisiin Oromiyaa keessaa tokko akkasitti akka isaanitti himee fi deebisee isaanillee dhimma akkasii keessa akka isaan hin galle akka gorsuu yaaleedha kan seenatti himte. Magaaluma tanatti uummataan Yuunivarsiitii Kolleejjii Riifti Vaalii keessaa hayyoonni Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhamaa jirani. Isaan keessaas Dr. Baraarsaa Tibbaa keessatti argamu. Dr. Baraarsaan barsiisaa fi itti gaafatamaa muummee barnootaa eegumsa fayyaa beelladootaati. Kana birattis miseensa paartii Koongiresii Federaalistii Oromooti. Filannoo kijibaa wayita dabree gaggeeffamee mootummichi dhibbantaa 100 mo'achuusaa dharaan labsate irratti paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo bakka bu'uun aanaa qunniitti hayyuu dorgomaa turanidha. Wayita amma hojii barsiisummaa isaanii irraa ukkaanfamanii hidhamanii hiraarfamaa jiran. Miseensa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo fi Oromoo ta'uu isaanii qofaatu isaan hiisise malee badiin dalagan akka hin jirre kan jiraattonni magaalaa Ciroo dubbataa jiran. Magaalaa Ciroo keessatti namni 20 qabamee ture al tokkotti kaabinoota wajjin iddoo tokko qabanii hidhanii turanii. Isaan wajjin bakka lakka qabame san keessa namni ammasiin dileetti nama dileetti aamatti jedhamu jira hojjetaa mootummaa kan biraati. Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Naannoo kanatti immoo fakkeenyaaf ijoollee qabanii jiru. Iddoo kanatti bakka jiru kanatti Oromoo taate maqaa ta'e tokko hin jiru Oromoo ta'uudhaaf yakkamaadha yeroo ammaa kana. Akkuma Dr. Baraarsaa guutummaa Oromiyaa keessatti wayita ammaa miseensonnii fi deeggartoonni paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo jumlaadhaan hidhamanii hiraarfamaa jirani. Kanneen lubbuu isaanii dhabanis hedduudha. Kan biraan hafnaan dura ta'an paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa kamisa dabree 30 bara 2016 imala isaanii gara Awurooppaatti taasisan xumuratanii wayita gara biyyaatti deebi'an qabamanii hidhamuu isaanii aangawoonni mootummaa Ameerikaa fi Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa cimsanii balaaleffachuun hatattamaan akka gadi lakkifaman gaafataniiru. Aangawoonni Ameerikaa akka bishaan isiniif galchina jechuudhaan sarara tokkoof jaanii nama tokkorraa birrii 5,000 guuraa jiraachuun beekame. Dirqama itti tahee namni boombaa kana akka isaan jaanitti galfates kan bishaan harkachaa hin jirre tahuu jiraattonni dubbatan. Kanarraa kan hafee magaalaa Burraayyuu keessa hidhaan bakka adda addaatti cimtee itti fuftee jiraachuu wayita dhageenyu sababni hidhaa tana uume maali jennee jiraattota gaafannee deebii akkana jettu arganne. Jarri maali waan tokkollee badii hin dalagne bar akka tasaa kan isaan dhaqanii guyyaa sanbata guddaa irraa miti malee
Utuu isaan sagadaa jiraniiti kan isaan itti cabsanii itti seenanii waldichi kan afaan Oromooti. Uummata achi keessa jiru marti isaallee Oromoodhaa deebisee afaan Oromootiin kan isaan waaqeffatan. Kanarraan kanas waa'ee dhimma isaan yaadannu wajjin kan wal qabate hin jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti hojjettoonni mootummaa fi barsiisonni kolleejjii Rift Vaalii hidhamaa jiraachuun gabaafameeti jira. Barsiisonni Yuunivarsiitii Rift Vaalii kan tahan Dr. Baraarsaa Tibbaa dabalatee hanga ammaatti hojjettoonni mootummaa 20 ol ta'an hidhamuu isaanii jiraattonni OMN'tti himan dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo bulchiinsa koomaand poostii labsii yeroo muddamsaa wayyaanee kanaan akkuma Oromiyaa bakkeewwan biroo sababa Oromoo ta'aniif qofa nagaan manaa bahanii galuu dadhabuu isaanii dubbatu. Jiruun nutti hadhaa'ee bakka dhaqnu dhabnee galgalaa ganama yaaddoon gadadamaa jiraachaa jirra jedhan. Hidhaa fi dararaan hammaateera. Hidhaan kun irra caalaa hojjettoota mootummaa fi barsiisota dhaabbilee barnootaa olaanaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e illee dargaggoota umurii gadi aanaarraa hanga manguddoo umurii waggaa 65tti kan hammatedha. Manguddoota uummata naannoo biratti kabaja guddaa qabanii fi umurii waggaa 65 ta'an Haajii Aliyyi badii tokko malee qabamanii hidhamanii hiraarfamaa jiran jedhan. Jiraataan magaalaa Ciroo tokko akka nuuf ibsetti jedhanitti himannaan Piroofeesar Mararaa irratti dhiyaatee jiru fudhatamaa akka hin qabnee fi yoo xiqqaatee waggoota 20 darbaniif bareechanii akka Piroofeesariin beekan ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas cimsee akka akeekkachiisetti mootummaan kun rakkoo jiru furuuf gara waltajjii mariitti akka dhufu eegna malee hidhaa hoogganaa paartii kanaa miti jedheera. Tarkaanfii itti aanu fudhachuudhaafis gamtaan Awurooppaa irratti hojjetaa akka jiru karaa dubbii himtuu koomishinichaatiin jimaata dabree beeksiseera. Godina Arsii aanaa Jajuu keessatti miseensota Koongireesii Federaalistii Oromootii fi hawaasa keessa deemanii namoota barbaadan hidhaa jiraachuun beekame. Aanuma tana keessatti kiniin hin beekamne hawaasa dirqisiisanii liqimsiisaa jiraachuun hibatame dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif. Godina Arsii aanaa Jajuu gandoota gammoojjiitti miseensota Koongireesii Federaalistii Oromootii fi namoota sochii hawaasaatiif sababa tahan ja'anii yaadan hidhaa jiraachuun beekame. Amma duraas aanuma kanarraa namoota 300 ol guuranii achi buuteen isaanii dhabamuu fi yeroo ammaan tanaa manguddoota gorfatanii ijoollee barbaadan karaa manguddootiin ifa harkatti galfachuuf akka buxaalaa jiran jiraataan aanaa sanii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Arsii aanaa Jajuu gandoota gammoojjii gandaalaa galleetti fi alaagaa dura jechuudha. Haalli jiru yeroo ammaa kana yaaddessaadha. Akkuma jiruun paartileen Koongireesii Federaalaa Oromoo fi hawaasa kanneen marsaa lammaffaa jedhanii bu'uuraa jiranii marsaa lammaffaa jedhanii bu'uuraa jiranii darba. Kanaan durallee karaa nama 300 jechuudhaan sanarraa kasaanii achi buusee jedhanii jiru. Inni lammaffaa immoo turrii akka jiru bu'uuramee jira. Waliigalamuu rakkooleen jiru qorichaa finii miseensaa jedhanii finii waan isaan beekamu uummata gidduu nyaachisaa jiru. Aanuma kanatti dhukkuba fuulduratti isinitti dhufu isinirraa ittisa jechuudhaan kiniina maalummaan isaa hin beekamne gandarra deemanii dirqiidhaan namoota liqimsiisaa akka jiranii fi namoonni kiniina kana liqimsan yaaratan